Ugaasotii wal jala yaatu hoggaa dhufu ijoollee jeeni ugaasni dubireessa wahiiti. Maal isaa maal akkana nu yayyaamasa jetteeni garte. Hoggaa tana kunis hojii deemaami ni laale. Hoggaa jaartiin kanaan dhoytu ilminis gaa awwa maaroo jenna. Maal akkana nu yayyaamasa maal waliin nu yayyaamtuuf jeeni jeebita ni laale. Gaarii mul'ata gaara gaaraan an irraa lolu namni mataa moluudhaaf ilaa kaayachuun tolu. Namni ijaa bal'aadhaa karaa amnatti hin tolu. Namni jaartii namtuudha bookeessummaan galuun tolu. Namni ilmoon haqqiidhaa hamba keessa taa'ee yaame ergachuun tolu. Yaa nama jaartii namtuudha kan ilmoon baalagee dhaqicichaa lammiiti yaa rabbummaan si haa tolu. Karra jala dabre jedha. Hoggaa tana naashidaan talaatii garte karaa ziyaad dhufe je garte. Birbirsa gooroo kanniisaa jala gala weenniidhaa gubbaa gala gufuu muranii darban haaraa qilleensa gala bookeessummaan haaraa aarri boru namarraa gala. Ol deeman nu dubbatanii gad deeman nu dubbatanii duubaas caayaa hambaan nu tuffatanii. Hamtuutooti illee qabaattu mee dhodhoyfadhu yaa boontuu boru gurraa gooroo nu gala. Deebisaatti kennite jahayyuun talaati. Dhuguma birbirsa gooroo kanniisaa jala gala weenniidhaa gubbaa gala gufuu muranii darban haaraa qilleensa gala keessummaan haaraa aarri boru namarraa gala. Harkaanii wayi jira burreen elema jira bookanniisaan ulu jira keessummaan haasoysiisi muummee dhufee si biraan goromii 50 jeeni jebo. Akkasitti ugaastichi ballisi karra jeeni goromii 50 akkasitti.